Ashama halkafuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii masootaa kan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kootii galata waaqayyo Asteer ganamaatii baay'ee tokko narratti dawwalaa jirti kaliichallee baay'ee narratti dawwalaa oolte ani garuu bilbila jalaan kaasne maaliif seete Alif jechina jedheen jechuudha hartee jirti kan hojii kiyyaa wajjin maalidha kun naan jechuu kee akkas jechuudha akkas haasa'aa jirti sababa saniifuu ammallee ganama kanas dawwalaa jirti waan ishiin jettu immoo olumaan ilaalahamee siniin jedhaa isin immoo laayik sheer gochuu hin irraanfatinaayi jajjabeessaayi warri duraan maamila keenya taatan guddaan of galatoomaa viidiyoo keenya nu daawwachuu keessanii fi warri immoo maamila keenya hin taane immoo ka maamila keenya ta'a gootaayii barumsa nurraa fudhattu ta'a akkasumas dammoo waan gaarii tokko maaliif namni waan gaarii tokko nama beekurraa barata sila ta'eefu sababa saniifuu akkasii isiniin jedha laalaa kun jammartee jirte laala dawwalaa jirti ammallee dallanaa jirti jalaan kaasu yaa guggubattummaa maaliif irrattan cufaa qo'a irratti cufee jira ammallee ammaa deebistee dawwaltii kun laala Halo? Halo? Abet naga. Naguman olte birangenya bulte bira jirra mal taate. Marco saati torba ta'ee jira. Komaarree bilbila mana nama bittas ta'ee babbo gama saati shanii jawwaluun qaba deebise. Dirqama akka giddaa jedha namni bilbila kiyya kaasinaan jedhu waa jira. Dirqama namni giddaa jedhamu bilbila kiyya kaasinaan jedhu jiraaye. Maal jechuun maalidha reessalaa maal hin beektaatuyyuu. Maanni naangalle yarasi ko nu ingedda sana ya gufta jechuun ani Oke dan anjir kembali ya tiwan maduka saat tahun di kurbe panik kalau udah gak pasang itu tak kayak iya cerita Ani bardallee soba sitta asaan jiru dhuguma sitta asaa jira maalidhaaf asii soba sobni hin barbaachisu bakka kanatti sila ta'eefu Kalau kita isim basus dari maaf akkamitti dhugaadha naan jettee kana nasaaso jechuun akkamittuu yaaddu dhugaadha jechuu dandeesse maaliirratti na argiteeti akkamidha naafuu gallee anaafuu gaafii dhabu. Anattu gaafii natti ta'e gara amma sibicha mati gaafii kasitti ta'e maaliif ani ka gara laafummaa kootanii bakka maaliif namoota baay'eetti dhiyaadha malee wanta biraatti fifi miti garuu beektaa namoonni kaa gizee amma inkwaan si guyyaa keessa ol si baradhe dhiisitoo abbichitti haasoftuyyuu bilookii na godhe sababa keetirraan kan ka'e jechuudha garuu suma caalchifannaan bilookii na godhe miti. Bilookii si godhe soba haasaa turte seeyyuu baga eegakkas ta'e dhugaa eega ta'e immoo bittiin tun immoo kara malee si harkaa zooraa jirti dhuga. Laa kara malee ani garuu bilookii naa godhe ani beektaa dhugaa waaqayyo jechuudha. Nama sana illee wal dhabuu dandeessa, ana illee wal dhabuu dandeessa jechuudhaati. Waan ati ibsu kana oofaa jirtu kuni baay'ee waan nama jibbisiisudha. Guyyaa gaafa sana firankidha jennaan ammus si jalaa jedhee har'a immoo bilbilumallee nama jalaa hin kaastu deebistee dhugaan haasa'aa jette yaadni kenna.
barbaadde taarumti keetu maal adaa rakkaati nama akkanaa kanaa dhaa'imaa inni. لا dirqama bar amma bar nama akkanaati jechuu keetii muti amma kan lammisaalee malanno namni tokko jechuudha odiin haasa'aa jirtan lafaa ka'ee si gaafadhee jira ifaan ifa baasee wanta akkanaati jedhee si gaafadhee jennaan ay hojii kootii mutii naan jette ati guyyaa sana garuu inni kan maal ta'e bilookkii na godhare ani silaa deemee ittiin himne sila ta'eefoo barani bilbila irratti dawwalan daaritti illee irratti dawwalan daaritti kootillee hiddi bilookkii ofirraa godhee jiran hojjetu bilbil dirqama situ deemee wanta wayii jedhee malee ani silaa uumaatti naasofne kan maal ta'e bilookkii na gochuu danda'a bakka kanatti immoo jechuudha lamaaniyyuu bilbila irraa bilookkii na godha malee addunyaa irraa bilookkii na goone sila ta'eefuu oo sina waaxee waaqayyo walitti sina ho'isu homaa rakkoo hin qabu. Seti oni timal gerarta timal ni hali kan kepo baga si pollo ke yundo baga si pollo luga isumalle herumu baddu wasi aja buje chuda nama bra tani safari agar abar padi fana rakkon kau ani bar makana bakka namatti dhiyaate godanyaan qaba jettee namatti dhiyaate luga rabbi jechuudha bara kana namatti dhiyaachuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif godanyaan qabadhanii hin beekan ammaan booda geroo eeggasi'iiti jechuudha ani namatti garaa kootti isin himadhu godanyootuman qabuyyuu nadhiisa dhugaa jechuudha maaliif baay'ee ulfaataadha rabbi maaliif nama tokko keessa keetti himattee bakka zanaa jettee wajjin jiraadha yoo jettee si duuba garagaranii nama akka keetii kana goddanyaa godhachuu mannaa kan namatti hafe wayii waasii ajaa'ibuuti. Si goddanyaan akkanaa goddanyaa doon taane goda kan nama galtuudha waasii ajaa'ibu. Illee dirqamaanuma wanti si godhen jiru bara. Anamma rakkinni narra ga'e malee natu amma bara mana koo diige malee si'ii wadeeti bara maa gochaa omaan taane amma sa'aatii kanatti anatu mana koo diigameen anatu kaayyoo koo boruu kan waa meeqa kaayyeeffate karaa irratti na jalaa hafe. Terus meminta kertas apa ya dati nama kenapa na ya dati manik ke malu jadi ke muka singgar gara ada ke bisa cuma cuman beta mani utubah gagese mani utubah malen apa tuh him Vietnam sih Indong dia sudah namichi suni aku mana berarti fudung goda malu mabuta kami budu masih karena wana kita tu jegaru ihe yang gada ani hedu are dubati dubbi koo keessatti illee hojii har'aan booda garuu isheen duratti soba jettee jennaan bilookii jalaa issi baasee ani isatti illee hin dubbanne har'a garuu macarrashaa keetii anallee salleen argitu waasii ajaa'ibu egaa mana akkanaa ta'e jechuudha waasii ajaa'ibu bilookii si godhe miti bilookii si gochuu miti gaanaa maal taate garuu osoo hubatiin kaachista odumaan hubatiin kaachista yoo kanamma maarree ati duumni kan kee waa baay'eedha malatti bakka gocha wantaane gocha raawwataa jirta jechuudha. Laa bakka sanitti laal dhaggeeffadhu laalas ta'e manni barii yoo fakkeenyaaf amma yeroo gannaa jechuudha mana tokko citaa yoo qabaatte manni kee citaa sun jechuudha. Yoo ati kobota yookiin wanta tokko gootee too mana san keessatti aarsite malee manni ofiisaatiin hin aaru hin beektamti sababa saniifuu dirqama atumti deemte atamma isallee sillee bilookkiin godhee jirti dirqama innis ka erguma si wajjiniin haasa'ee si gaafadhee raawwadhee bilookkii na godhe malee dura nagumaan waliin haasa'aa ture dirqama sammuu geessanii atis bilookkii na goote innis bilookkii na godhe mapaareef. Ano tinasofne ani ergasiti si bolloke salli bollokeera ano tinasofne maali bilookii si godha akkamitti bilookii si godha maal dhagee bilookii si godha maali bilookii si ani maalan beekare ani sitti maa jira bara naaf sitti siif galaan jiru ani itti naasofne ani wanti guyyaa gaafa sanii si oddoo si waliin haasa'iniin dura walii si haasofne naan jedhe natti himnaanan dhufee si gaafadhe muti gaafadhe jennaan immoo ati immoo asaaffareenya naan jette lamaaniyyuu rakkoon qabu ati haadha
bilookii soosi godhe shaggaadha maalidha jecha osoo fakkeenyaaf nama keessa keetiin haa qabdu ta'e nama hiriyaa kiyya taatu ta'e innatu balleessaa kootiif dhiifama naaf godhi deeme tanaan innis wanna ta'e rakkina isaa isa gaafadha jechuu qabaatta malee sis bilookii godheen isas bilookii godheen nama biraatti soqaa maalitti godhe kana wanti badi bar namni keenya hiriyaa tokko jechuudha yoo itti dhiyaate hiriyyummaa maaliif bakka itti balleechetti na gorsuuf bakka itti balleechetti si gorsuuf malee indoon balleecha irratti balleecha dalaguu fi moofi garuu rakkoon qabu ishee dhugaa waaqayyoo jechuudha namni bara kanaa waqa duuban boolla namaa qota kan jedhan sun dhuguma rakkoon qabu ishee rakkisaan qabu obboleetti koo ana akka keetii kana kaa inni kunoo kan akka ani bara malee wanti sin balleessan jiru akka kee kana malee ko dhagge Omaa kan hin beekne waa tokko gocha takka kan hin qabne lafaa kaatee hawaayyaa laftana jedhee namni akkana jedhu jira. Engedde biraakidha jennaa sidirraa dabarfee har'a immoo dhuftee bilbila naan kaastu akkasii bilookii na godhee maalii na godhe si'a bolla hugamaan nagar shari'aan waa si waliin jettanii si wal bollooftan oofan. Lamaaninyaan sababni sababuma keessatti bilookii na godhe omaa mati rakkoon qabu. Maal taatee maal Saya baca zimna raja di mana sabab ni? Baca walbera setelah beka dah kanan blok ina godwan. Wani Ashi nama ni kamu dawan tefiyo ke anak yoti folian di gini arrafiti akan. Anak mah dubbi sagababa sitti mu jechuudha. Dubbi sagababa sitti mu jechuudha. Sila keti harkan nanggal tu wae kana natti sinasau tu sitti sinasau akan ke kabar tu. Achi alaman ke wabrati yani kan ke don tare ko yoti ko di guru tera ki fakate kabbana sitta godu kawagayo mana dubbandare anuma waan qabbanaatu sin qabu wanti ballecha sin jiru lamaaninya mammaan booda safara nan jiru sin gayni safarati jirtu sin gawu abbicha narraa fudhattes waaqayyo walitti sinaa milkeessu bakka jirtanitti nagaa ta'ee an firaanki wayitu sin irratti hojjechaatu sin jiru si firaanku banti fudhatanii biddeen gaarii sinifaa ta'u uumaa waan biraa waliin jedhu hin jiru an biyyooliini masqala jedha oromoon uumammaa ko ati garuu sammuu keessirra hojjetaa sammuu na kai wanni takkan taane dhugaa rabbii nan nyaadha nan dhugaa nan waaqayyo galannaa ga'u fayyaan qabalaa Madami kana suyyuu uffata fayyadamna ree beektaa warri beeruti baay'isee ruuzii nyaatu beektaa wannaati isheen maal malee nagarii nyaata akka kun uffata asii bachi deemtanii nama fakkaattanii as dhooftee as jalabbatte mara kutiin natti dhuftee bara namaa sanillee ngoonu dhugaa rabbiin kolfinee taphachuu nyaannee dhuguu beekaa Zana fata jenne jiraachuudha malee nu nagarii minaamin akkas akkasii sanis wanti nu nyaannu tokkollee hin jiru. Silazza sababa saniifu sababa saniifu ammaan booda nagaa Ani betta badoma siyaadu bakka jirtutti nagaa ta'ee bakka hinga ammaan booda kan duraan wajjin dabarsineeyyuu hinga sila ta'eefu bakka jirtutti nagaa ta'ee simboollee naa qottanii waan feetanillee naa gootanii ana garuu nan galchu silazaa sababa saniifuu nagaa kechan bichaan barbaada bettaani bakka jirtanitti silazaa isa soo ta'e yoo zooree yoo dadhabe deebi'uun isaa hin hafu sila ta'eef fagaatee eechagaa nan beeka amala isaa damoon aguma fe'illee aguma ta'e sitti haasa'a malee ammaa naaf fiigee of odoon isaan barbaadiin deebi'ee too dhufa garuu ati lafatti haftaa hiriyaa akkana jirtu tana dhabuu keetiif baay'ee ulfaataadha nagaa ta'e chaaw ammaan booda naan dawwaliin ishee. Immasati anatu si dawwala siruma si kan dawwala arrangal badeetiyyuu kanaaf ida bilbila kaasuu didamana ni sajila ma dawwalu si dawwala kishtengi kan biraa waan jettuun kan walwala way ati maqaa kiyyanne kan akka deebii kanaan maqaa koo dawudii si jechuudha indoo bakka silki ki Ana maal bilookiin agoota
أنا مال بلوكي نقول أنا يوم ما بودا أنا ما بودا بلوكي سيقول أنا يوم ما تاكودني سلا ولا تيري كده ولا إيه ولا ولا تكاد تيجي كنا في كارو مو أجيفك شيء جدا سر ده ما فدي شيء هراك أنا دوم تكستينا سلا سوا بس أني فوتشاو نجاتا إيه أما بودا رت الأوليني ترتي غاري سيفاتا وشي akkasii siniin jedha hundumti keessanu dallante har'allee dallantee jirti sila ta'ee waa dallantu aga dallantu akkasii siniin jedha laayik sheer gochuun hin raffatinaayii aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa siniin jedha.